Harka fuunii kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addisee taanaati nu waliin tura. Itoophiyaan Gaanaa waliin ka'umsa sochii paan afrikaanizimii irraa eegalee hariiroo dippiloomaasii cimaa qabdi jedhanii Obbo Tamasgen Xurunaa Ministeerri Muummee Itti Aanaa Obbo Tamasgen Xurunaa Pirezidaantii Gaanaa Joon Diraamaanii Mahamaa waliin mari'atan. Obbo Tamasgen yaa'ii addaa damee fayyaa hooggantoota gamtaa Afrikaa cinaatti Pirezidaantii Gaanaa Joon Diraamaanii Mahamaa waliin hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimmoota naannoo irratti waliin mari'ataniiru. Itoophiyaan Gaanaa waliin ka'umsa sochii paan afrikaanizimii irraa eegalee hariiroo dippiloomaasii cimaa akka qabdu Obbo Tamasgen maricha irratti ibsaniiru. Gamoon haaraa imbaasii Gaanaa magaalaa Finfinneetti ijaaramee xumurames mallattoo walitti dhufeenya biyyoota lamaanii kan agarsiisu ta'uu maricha irratti ibsaniiru. Pirezidaantiin Gaanaa Joon Diraamaanii Mahamaa gama isaaniin Itoophiyaan bilisummaa fi tokkummaa Afrikaa akkuma eegdee ammammoo ashaaraa magariisaa fi dameewwan misooma kan birootiin milkaa'ina galmeessisaa jirtu kan jajjabeeffamuu fi dinqisiifatan ta'uu kan ibsan torban kana keessa. Yaa'iin marii biyyaalessaa dhimma Itoophiyaanota hundaati jedhanii koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Arayaa dabalatasaa Shifarraa Bashoo akka taanutti qindeesseera. Yaa'iin marii biyyaalessaa dhimma Itoophiyaanota hundaa waan ta'eef hunda bira akka ga'uuf miidiyaaleen ga'ee isaanii baachuu qabu jedhan koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Arayaan. Piroofeesar Masfin Arayaan adeemsa yaa'ii marii biyyaalessaa ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kennaniin odeeffannoowwan sirrii maricha ilaalchisuun koomishinicharraa kennaman uummata biraan gahuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Keessumaa odeeffannoowwan miidiyaa hawaasaan darban irratti of eeggannoo gochuun barbaachisaa ta'us ibsaniiru. Mari'attoonni guyyaa yaa'ichi eegaleerraa kaasee gareen qoqqoodamuun hojii yaada maddisiisuu fi gabbisuu hojjechaa turus ibsaniiru. Ajandaa kennameef irratti haalaan mari'achaa jiraachuu kaasuunis bu'aan hanga ammaatti jiru gaarii ta'uu dubbataniiru. Ogeeyyiin dameewwan garaagaraan beekumsaa fi muuxannoo qaban odeeffannoowwan galtee ta'an mari'attootaaf dhiyeessuu kan ibsan torban kana keessa. Humni raawwachiisummaa mootummaa naannoo Oromiyaa cimaa dhufeera. Ciminni kun ammoo uummata keenyaaf abdii yoo ta'u diinota keenyaaf yeelloodha jedhanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa idilee 11ffaa bara hojii caffee 6ffaa waggaa 5ffaa geggeesseera. Dabalatasaa Shifarraa Bashoo akka taanutti qindeesseera. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa idilee 11ffaa bara hojii caffee 6ffaa waggaa 5ffaa gaggeesseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii idilee 11ffaa waggaa 5ffaa bara hojii caffee 6ffaa irratti gaaffilee miseensota caffee irraa kaan irratti yaadaa fi deebii kennanii humni raawwachiisummaa mootummaa naannoo Oromiyaa cimaa dhufu kaasu. Ciminni kun ammoo uummata keenyaaf abdii yoo ta'u diinota keenyaaf yeelloo, yaaddoo, dadhabbii fi kufaatii ta'uu dubbataniiru. Uummanni keenya hooggansa isaa waliin ta'uun biyya ceesisaa jiraachuu himuun warri humna uummata keenyaa hin hubanne har'a abjuu sobaa abjoochaa jiraachuus ibsaniiru. Uummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa haqa namaa kan hin barbaannee fi haqa isaaf ammoo morma isaa kan kennu ta'us kaasaniiru. Qe'ee namaa dhaqnee wanti barbaanne hin jiru kan jedhan Obbo Shimallis qaamni haqa Oromoo awwaaleen isarra dhaabbadhee mul'adha jedhu yoo jiraate ofiif kan awwaalamu ta'uu himaniiru. Pirezidaant Shimallis Abdiisaa taphataa kubbaa miilaa Noorswiich Ali Ahmed simachuun waliin mari'ataniiru. Dabalatasaa Bushuraalee akka taanutti qindeesseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa taphataa maatii Oromoo irraa dhalate Ali Ahmed waajjira isaaniitti simachuun waliin mari'ataniiru. Hojii Aliin kubbaa miilaa keessatti hojjechaa jiruun akka biyyaa fi naannootti itti boonuu kan dubbatan Pirezidaantiin Shimallis Aliin seenaa waancaa addunyaa irratti garee biyyoolessa Kaanaadaa waliin galmeesseef baga gammadde jedhaniiru. Pirezidaantiin Shimallis Ali Ahmed akaadaamii kubbaa miilaa Itoophiyaa keessatti banuuf fedhii qabaannaan deeggarsa barbaachisu akka godhan dubbatan. Simannaa isaaf godhametti gammaduu kan hime Ali Ahmed iddoo ka'umsa koo Itoophiyaa aadaa fi duudhaa Oromoo nan guddadhe waan ta'eef iddoo ka'umsa koo hin dagadhu jedhe. Gara Itoophiyaa dhufuu kootti gammadeera. Kanaa ol maqaa Itoophiyaa waamsisuuf nan hojjedha jechuun kan dubbatan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaannee kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.